Tole, kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanalii keenyaa har'a immoo taatee seenaa dhugaa irratti hundaa'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Gooftaadhaa jedheen saagalsii miilladha. Sagal miilladha. Bakkee fi dhugaa miidhadha. Innis dubbicha akkas ture. Namni suura isaa asii gaditti argitan yookaan asirratti argitan kun maqaan isaa Lammaa Hayilee jedhamu magaala Finfinneetti nama guyyaa guutuun bakkuma sana dhaabbachuun callisan dabarsan turan hagaarraas dabarsaa jiranidha. Hin dubbatu wanti nyaatuu fi dhugu isa hin dhiphisu hin yaachisu kanan nyaadhaa sanan dhugaan isa bira hin jiru callisa hamaan dabarsa namattis ta'e sa'aatti waan kamittuu hin dubbatu. Jiraattonni naannoo sanaa tokko waan inni nyaatuu fi saantima muraasa ni kennuuf. Inni garuu guyyaa tokko kanan dhabe sana naaf godhaa kanan ta'e sana naaf godhaa jedhee nama kamuu gaafatees gaafachuuf yaalees hin beeku. Galaa hidhataa namni garaa bahu garaa laalataa namni namaa na'u. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanitti namichi kun nama beekamaa nama barate nama biyyaaf ta'u yookaan injinara biyyaa ture. Yeroo dheeraa dura jaalalleen isaa yeroo sana bakka sanatti yookaan bakka inni dhaabatu sanatti wal argan isa dhiistee gara biyya Ameerikaa akka deemte itti himte akka deemtu itti himte. Kana jechuun hiriyaan isaa lafaa inni dhaabatu hagaarraa dhaabatu sanatti wal argaa turan akka gara biyya Ameerikaa deemtu isatti himte. Achumaan deemte sii jedhama. Lammaan guyyaa sanaa kaasee guyyaa sanaa eegalee hojii isaas lakkise. Jiruuf jireenya isaa hunda dhiisee karaatti bahee dhaabbachuun callisaan dabarsuun filate. Dhibee dhokkadheen daawwaa iyyaafadha. Gooftaadhaa jedheen saagalsii miilladha. Callisa gadi fagoo keessas seenee ganamaa ka'ee magaala Finfinnee jamoo irraa ka'ee haga goofa kaampii bakka jedhamutti miila isaan deemuun daandii asfaaltii walakkaa bakka sana dhaabbatee guyyaa guutuu dabarsa. Namni kun roobas aduus hin jedhu dadhabees hin jedhu bakkuma dhaabate sana dhaabataa oola haga sa'aatiin galgala ta'utti. Sirraattan bareedii diraa jaalala ilaalii qorbii baala walii mala. Sa'aatii dheeraa dhaabbatee callisee daandii naannoo sanaa ijaan qaari'ee ilaala. Fageenya irratti dhaabatee ija isaa qofaan daandii sana daandii asfaaltii dheeraa ilaala oola. Nama dhufu wayii waan eegu fakkaata. Lammaan isa kaleessaa yaadata malee har'a garuu wanti dhufu hin jiru. Eegumsi isaas garuu dhuma hin qabu. Namni kun haga irraa yookaan haga sa'aatii kanaatti illee dhaabatee nama eega. Egaa taateen kana jaalleen isaa kan turte erga biyya Ameerikaa deemtee waggaa 20 booda deebitee dhuftus jiruuf jireenya ishee sirreeffattee yookaan fooyyeffattee waan barbaaddu argattee yookiin nama jaallattu wajjin baatee nama kana bakka sanatti argitu. Xiqqoo namummaan itti dhaga'amuu hin hafne garuu namummaan ishee itti dhaga'amuu qabu dursa ture erga nama miitee yookaan namni kun daandii irratti isheef jecha bahee jiruuf jireenya isaa hunda dhabee har'a deebitee nama kana arguushees gadditus gammaddus isaaf wanti gootu hin turre. Haa ta'uutii kanas ta'e sanas namni kun gaafa ishee argu ishee beekuu hin dandeenye. Ishee beekuu hin dandeenye yaadachuus hin dandeenye. Kanas ta'e sanas inni kan inni yaadu kan inni yaadatu taatee yeroo jalqabaa ta'e sana bakka sanatti ishee wal argu yookaan jaalala yeroo sana qofatu hagaarraatti sammuu isaa cufee argama. Sirraattan bareedii diraa jaalala ilaalii qorbii baala walii mala. Namni kun nama jaalalaan miidhamedha. Isarraa maal hubanna laataa yoo jenne har'as taateen kun guyyaa guyyaan namoota irratti dalagamaa hin oolu moo hin jiru yoo jenne eenyumtuu ni beeka. Har'as gochoonni fokkisaan akka kanaa namootaan namarratti dalagamaa ni oola. Dhiiras ta'e dhala gocha kana walirratti maaf raawwatu laata? Jaalalli maaf qoosaa ta'e ka jedhu nama kana raawwachuu hin dandeenya. Isaaf garuu jaalalli qoosaa ta'e otoo hin taane umurii isaa guutuu jaalalaaf aarsaa kennaa jira Lammaan. Angaraa mooradhu abdataa waa qaba. Nama kabajamaa nama jaallatamaa jaalalaaf jedhee jiruuf jireenya isaa gallakkisee roobaaf aduu oduu hin dadhabne qorraaf aduudhaaf oduu harka hin laanne haga har'a dhaabbatee ija isaatiin fageessee karaa ilaalaa jira. Karaa ilaalaa jira. Nama abdii kutuus hin fakkaatu. Sanas ta'e kanas rabbiin furmaata isaaf haa kennuu jenna. Namoota jaalalaan nama miidhan hagaarraatti nama miidhaniif hojii keessan safaree dachaase akkasuma isiniifis haalaatuu jenna. Angaraa mooradhu abdataa waa qaba. Fayyisuun ulfaatus miidhuun garuu baay'ee salphata. Sanas ta'e kanas namni waan facaase guyyaa tokko inuma hammataa jenna.
Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii keenyaa yoo yaadne isinitti tole subscribe comment gochuu hin dagatiin namoota birootiif share godhaa irraa bara wal barsiisaan isiniif jenna jaalalaan wal miidhuun admaleedha lafa nagaa oolaa. Jallatteen jallisiin jaalala.